Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Har'as viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Keessattuu namoonni YouTuberoota taatan viidiyoo kana ilaaluu ni dandeessu. Har'a immoo tripodii mobaayila keessan irra kaa'attan isiniif qabadhee jira. Baay'een keessan tripodii maalidha jechuu dandeessanii. Tripodii jechuun mobaayila keessan kan irra kaa'attanii akka kaameraa jechuudha. Kaameraan tripodii adda addaa qaba. Mobaayillis tripodii qaba. Tripodii kan isa argachuu kan dandeessanii fi tripodiin kun immoo maal akka jedhamu akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ani mo'edha channel kan koo Soofuma Raappi irra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin bira dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Namoota birootiif share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma asirratti argattan tripodiin isa kanaadha dhaggeeffattu kan koo. Egaa akkuma haaluma kanaan bitteen jira jechuudha dhaggeeffattu kan koo. Anis bitadhee jira. Egaa tripodiin kana fakkaata akkuma asirratti argattan jechuudha dhaggeeffattu kan koo. Tripodiin isa kanaadha. Mee maal akka fakkaatu wajjumaan bannee haa ilaallu dhaggeeffattu kan koo. Tripodiin kun akkamitti akka itti fayyadamtan immoo wajjumaan haa ilaallu jechuudha dhaggeeffattu kan koo. Duraan dursinee haa bannuuti. Ergasii immoo wajjumaan ilaalla jechuudha dhaggeeffattu kan koo. Amma banaatti jira. Egaa kun kaartoona isaati dhaggeeffattu kan koo keessaa baasee jira. Egaa tripodii kan argachuu yoo barbaadan immoo YT 1288 jettanii yoo gaafattan salphumatti argachuu ni dandeessanii jechuudha. YT 1288 jettanii tripodii kana argachuu ni dandeessanii jechuudha. Bituu yoo barbaadan dhaggeeffattu kan koo itti fayyadamni isaa immoo maal akka fakkaatu wajjin haa ilaallu. Wantoota kanneentu keessatti argama. Inni kun kan mobaayilatti ofitti qabatudha. Mobaayila asirra keeyyattan jechuudha. Egaa isa kana mobaayila fiddanii asirra kuutanii jechuudha. Inni kun wanni isin fayyaduuf mobaayila fiddanii gidduu kana godhuudhaaf isin fayyada jechuudha. Mobaayila haala kanaan gidduu kana kaa'achuudhaaf akka mobaayila hammatuutti isin gargaara jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo inni kun jechuudha. Inni kun immoo dhaggeeffattu kan koo lukaadha. Lukaadha jechuudha. Luka isaatiin haala kanaan lafa kaa'uudhaaf kan isinitti tajaajiludha. Egaa dhaggeeffattu kan koo wantoonni argaman kanneeni. Wanti biroo immoo dhaggeeffattu kan koo kun guutumaan guutuutti inni dheeratta ni gabaabbataa jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo dheeressuu fi xiqqeessuu yoo barbaadan immoo isa kana argattan jedhee yaada asirratti isa kana akkana ni bantanii. Ergasii immoo tokko isaatiin ol ba'aa jechuudha. Ni dheerata baay'ee tokko dheeraadha dhaggeeffattu kan koo. Haala kanaan ni dheeressitanii ergasii haala kanaan jechuudha ni cuftan jechuudha. Sadarkaa barbaadanitti jechuudha. Kanatti haala kanaan jechuudha. Egaa haalli ittiin isin cuftan asirratti bakka kanarratti isa kanatti godha. Isa kanatti galaa asirratti ilaalaadha dhaggeeffattu kan koo. Haala kanaan isa kana asirratti biloonii qaba. Biloonii kanaan haala kanaan walirratti sirriitti hiituu jechuudha dhaggeeffattu kan koo. Bilooniidhaan walirratti hiituu. Amma tokko isin mul'ataa jira yaada dhaggeeffattu kan koo. Egaa haala kanaan bilooniidhaan walitti hiituu. Egaa haala kanaan bilooniidhaan erga walitti hiitanii booda akkuma asirratti argattan jechuudha. Egaa haala kanaan ni dhaabbata jechuudha. Lafa dhaabbata. Inni kun ni bal'ata jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo jala isaa kan sirriitti bal'isaadha. Akkasii achi sochooneef jechuudha. Haala kanaan lafa gad dhaabdanii jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo. Isa kana dheeressuu xiqqeessuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf isa kana ni bantanii haala kanaan gad dhiqata jechuudha. Ammas isa kana lammaffaas haala kanaan amma gad bu'ee jira jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo. Wanti isin gootan maalidha dhaggeeffattu kan koo? Bakka barbaadan dirgigeettanii booda sadiitu jira. Sadeen isaatiiyyuu cufuu fi banuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti haa mul'isu tokko isaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf sadeen isaanii akka cufamee jira yoo ta'e tokko baasuu barbaadan isa jalqabaa kanarratti tokko lama sadiitu jira. Sadeen isaaniiyyuu hammattuudhaan ni cufaa jechuudha. Kanaaf kanarratti ni bantan jechuudha. Isa kana ni bantanii ergasii immoo kanatti ni dheeressitu jechuudha. Ergasii ammas yoo isin hin geenne ta'e isa lammaffaa irratti argamu kana ni bantanii isa gidduu irratti argamu jechuudha. Ergasii immoo akkana ni dheeressitan jechuudha. Ammas ni cuftan jechuudha bakka erga geettani. Isa sadaffaas akkasumatti ni bantanii baay'ee tokko dheeraadha jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo isin mul'isuudhaaf waan rakkisuu fi dagalee kan godhe egaa haala kanaan jechuudha. Xiqqeennaan isinitti mul'isa. Xiqqeessuu barbaadanis haala kanaan isa kana ni bantanii isa cuftan kana ni bantanii akkanatti wanta gara nagargalchanii fi akkana gargalchantu jira. Oopinii fi oonii qaba jechuudha. Wanta kana gara akkuma asirratti argattan wanta kana asirratti ilaalaadha. Wanta kana yeroo kana banaadha jechuudha. Akka fedhetti sosocho'uu danda'a. Akka fedhetti sosochoosuu dandeessan banaadhaa waan ta'eef. Isa kana garuu garantii yoo qabdan hin socho'u tasumayyuu socho'uu jechuudha. Sadeen isaatiiyyuu kanuma jechuudha. Sadeen isaaniiyyuu tokkuma isinitti agarsiisuudhaaf. Mee fakkeenyaaf amma xiqqeessee isinitti agarsiisu jechuudha. Isin dheerataa kaameraa keessa seenu waan ta'eef hunda isaatiiyyuu xiqqeessee isinitti agarsiisu. Egaa sadeen isaayyuu haala kanaan ni cuftanii baay'ee gabaabsee jira. Sababni isaas akka isin mul'atuuf jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo lafa keenya isinitti haa agarsiisu. Isa kana mobaayila keessan haala kanaan keessa geettan. Isa kana garuu yeroo itti fayyadamtan dhaggeeffattu kan koo akka nu gurgurreef asirratti isa kana qabdanii akkanaan harkisa suuta jettanii jechuudha. Suuta jettanii mobaayila fiddanii gidduu irra keessan jechuudha. Gidduu kanarra keessan mobaayila jechuudha. Egaa haala kanaan as fiddanii mobaayila naannoo kana keessanii isa kana wal harkiftanii akkana wal qabsiiftu jechuudha. Dhaggeeffattu kan koo
kan wal qabsiiftu ergasii moobaayilii qixxee ta'uu sirriitti ni ilaaltu akkanatti ni qaba jechuudha moobaayila fitne qaba moobaayila kana immoo asirratti isa kana fidanii biloonii as biloonii jira asirras biloonii jira jechuudha dhaggeeffattoota koo asirra biloonii kanaan walirra hiitu jechuudha dhaggeeffattoota koo isin mul'ata yaada egaa haala kanaan ni bantaa'u jechuudha ergasii immoo dhaggeeffattoota koo asirratti wanta socho'utu jira isinitti argisiisaa jira bakka asirratti wanta ittiin hiitantu jira erga qabsiiftanii booda isa kana kanatti qabdanii soorsiftanii jechuudha dhaggeeffattoota koo isa asii bilooniitu jira kan biloonii hedduutu jira gidduu kana keessatti jechuudha so moobaayila isa kana gochuu dandeessanii garuu isa keessa kanarratti isarratti akkana moobaayila illee gargalchuu dandeessanii rakkoo qabu so akka hin jedhamnetti jechuudha akkanatti biloonati jira isa kana keessatti inni argama jechuudha haala kanaan sirreessuu ni dandeessanii yoo barbaadan immoo garaanti haa galgaluu waan tokko isinitti mul'isuu waan barbaaduuf jechuudha egaa haala kanaan sirriitti ni hiitan as keessatti biloonni waan akka biloonii fakkaatutu argama as keessatti jechuudha isa kanaan sirriitti jabeessitan akka asii achi singilaan sochoonee jechuudha akka hin jigin haala kanaan asirra ni gootanii jechuudha egaa haala kanaan moobaayila waraabuu yoo barbaadan fuuldura keessa keetanii moobaayila keessanii waraabuu ni dandeessanii jechuudha egaa haala kanaan fuuldura keessa keetanii moobaayila keessanii kaameraadhaan waan barbaadan waraabuu ni dandeessan jechuudha asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo karaa akka haala kanaan dagalee gochuu dandeessanii asirraa wanta banamutu jira asirraa tan jedhee yaada asirraa asirratti isinitti agarsiisu asirratti wanta banamuu jira jechuudha asirratti bakka kana wanta banamutu jira isa kana bantanii ni banama akkanatti dagalee galchuu ni dandeessan dagalee jechuudha dagalee fakkeenyaaf tiiktookidhaaf yeroo hojjettan haala kanaan hojjettan waan ta'eef egaa haala kanaan jechuudha haala kanaan hojjettan waan ta'eef dagaleetti akka gargaaru ni gootanii ergasii immoo isa kana ni hiitan jechuudha akka moobaayilii keessan asii achiin sochoone jechuudha akka asii achiin sochoone gootan jechuudha yoo barbaadan bakka deebisuu barbaadan immoo isa kana isa duratti isinitti agarsiise kana ni hiitanii jechuudha ergasii immoo akkana ol dhaabdanii ergasii immoo ni hiitan jechuudha bakka barbaadan geessitanii booda ni hiitanii jechuudha egaa haala kanaan tiriippaadii kanatti fayyadamuu ni dandeessanii baay'ee itti fayyadamu isaallee tokko baay'ee salphaadha egaa tiriippaadii kana fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo tiriippaadii kana bitachuudhaan bilbila keessan qofatti fayyadamtanii waan barbaadan waraabuu ni dandeessan akka barbaadanitti viidiyoo keessan hundura keessanii bilbila keessan viidiyoo of waraabuu ni dandeessan waan barbaadan hojjechuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata tiriippaadii wal qabatee barnoota kana qabadhe isin dhufee jira barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii wal keenyatti dabalamaadha akkasumallee like share gochuun irraa fakkana yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa